Egaa callaan gaariidhaan jira. Akka nama 400 wal ijaaree wal daa'ina jennee lafa kanarraa bonas hin fayyadamnaa gannas hin fayyadamnaa callaa gaarii argataa jirra. Ana akka kootti kuntaala 5 argadhaa bara darbis argadheera bara dhufus immoo nan argadhaa jedhee yaalan. Xaafii kana qonnee bishaan itti jallisnee qonnee irraan geenye kanaan sanyiif nu dhiyaate kana qonnee bu'aan isaa kan bu'aa bareedaadha. Atolu xaafii kana sa'aatiidhaan ogeessi qonnaa nutti himanii sa'aatiidhaan hojjennee faayidaa kana arganne jechuudha. Seenaan kanaa kanaan dura bishaaniin haala bishaaniitiin gogee kan jedhu lafatti dhiisaa turre jechuudha. Amma garuu muuxannoo gaggaarii argannee bishaan taraa walii kennee taraadhaan bishaan kana fayyadamnee amma gara al tokko boqqolloo qonnaa al tokko xaafii qonnaa faayidaa gammachuu nuyi qabnu kanaa jechuudha. Boqqolloo al tokko qonnaa xaafii al tokko qonnaa jechuudha. Waggaatti al lama fayyadamna jechuudha. Garuu hojii kanaatti ergi gallee immoo faayidaa guddaa arganne jechuudha. Kilaasterri kun hektaara 200 ol kan qabudha. Kilaastera kana irratti yoo xiqqaate waldaa miseensa 691 qabu waldaa 93 ijaaramee bara 2016 2017 waldaa 93 miseensa 691 qabutu irratti ijaaramee jechuudha. Lafti kun lafa caffee ture. Lafa caffee kana irratti duraan boqqollootu qotamaa ture. Hojiin eegumsa biyyee bishaanii barootaaf hojjetamaa ture. Bishaan isaa gogee ture deebi'ee achuma duukaa eeggattummaa roobaarraa bilisa ba'uudhaan bonaaf ganna hojjechuudhaan amma yeroon kun yeroo bonaati. Jallisiidhaan bonee kana irratti lafa hektaara 200 irratti waldaan 93 miseensa 691 qabu kuni oomisha argataa jira jechuudha. Kanaan dura callaa xaafiitiin wal qabatee waldaatti ijaaramee shawaarraa dhiyeessaa ture jechuudha. Yeroo ammaa garuu magaalaa keenya danda'ee hojjetaa mootummaa as keessa jiru danda'ee gabaadhaaf dhiyeessanii ofii isaanii danda'ee wabii midhaan nyaataa mirkaneessuu irra ga'ee jira jechuudha. Kun eeggattummaa roobaa qofaan utuu hin taane boneef jallisiitti fayyadamee yeroo bonaa kan hojjetamudha jechuudha. Kanaaf bu'aa gaarii argamsiiseera jechuu dandeenya jechuudha. Walumaa galgataa jiru hedduudha jechuudha. Kanarraa fakkeenya fudhachuudhaan calalaqa daabbus kan jedhamu irratti boneef jallisiidhaan wal qabatee lafa hektaara 15 kan qabu bara kana hojjetame jechuudha. Muuxannoo asirraa ka'eedha jechuudha. Xaafiin kun lafa jiidha qabu bokkaanii kan hin jirre sulula lageenii keessa qotamee jira jechuudha. Yeroo laallu firiin isaa baay'ee gaariidha. Waagiin illee amma hin jiru ho'atu jira. Garuu immoo labbeessa ta'ee xaafiin iddoo sanatti argama jechuudha. Inni xaafiin naannoo sanatti bal'inaan hin oomishamu iddoo gara biraatti itti fe'ama. Garuu immoo rakkoo oomisha xaafii naannoo sana jiru furaa jennee abdii guddaa qabna. Qophii isaan qabanii iddoo sanatti baay'ee gaariidha jechuudha.